Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel onnumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyoo galatu egaan kunoo guyyaa irraa kana immoo waan ajaa'ibaa fi wanta sirriitti isin fayyada jedheetii yaade isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Har'aan kana immoo kan isinitti agarsiisu intarneetii fi wifi tokko osoo hin fayyadamin Google irraa wanta barbaadan fayyadamuu akkaataa itti dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf han qabadheetii dhufe jechuudha. Egaan intarneetii tokko isin hin barbaachisu, wifi tokkos isin hin barbaachisu, oma daataa keessan hin fixan jechuudha yookiin qarshiin keessan osoo isin jalaan dhumiin intarneetii irra teessanii wanta dubbisuutii barbaadan yookiin immoo wanta weebsaayitii barbaadan irraa ilaaluutii barbaadan tokko akkaataa haala salphaatiin itti ilaaluutii dandeessan yookiin immoo irraa fayyadamuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf kan isin dandeessu applicationii wayitiin jira jechuudha. Applicationichi kuno isa agartan offline browser kan jedhamudha jechuudha. Offline browseriin kuni linkii isaa video koo jala ni jira waan ta'eef achiin galtanii download godhachuutii ni dandeessu jechuudha salphaamatti. Egaa nama fakkeenyaaf gara browseraa deemee gara Google irra deemee wayii tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf websaayitii kana keessa wanta dubbisuu barbaade wanta baay'eetu jira jechuudha. Garuu as keessa turee dubbisuudhaaf saayitiin hojii nagahuu dhiisuu hin danda'a yookiin immoo qarshiin daataadhaa fi bilbila koorraa qabu nagahuu dhiisuus ni mala waan ta'eef yeroo dheeraadhaa fi Google keessa yeroo tureetii wantoota garaagaraa dubbisu yookiin immoo wantoota garaagaraa ilaalu qarshii waan fixuu fi yookiin immoo beeksisni garaagaraa illee waan isinitti dhufee isin rakkisuu fi kun akka rakkootti ta'ee jechuudha. Kana boodarra jechuudha. Akkaataan barbaadetti jechuudha intarneetii tokko osoo hin fayyadamin wifi tokko osoo hin fayyadamin wanta dubbisuu barbaadu as keessatti ilaalaati jiru kana hunda isaa jechuudha. Akkamitti akkanii dubbisuutii danda'u intarneetii tokko malee akkaataan itti fayyadamuutii danda'uun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf uumaa waa tokko wanti cimu tokko hin jiru baay'ee tokko laafaadha jechuudha. Kan hin gochuun isinirra jiru kunoo weebsaayitii barbaadan tokkorra ni deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitii isa ta'u yookiin immoo gara wantoota garaagaraa kana deemtanii wantoota dubbisuu barbaadan yookiin immoo ilaaluutii barbaadan ni jira jechuudha. Hundi isaanii immoo bifa tokkoonidha kan isaan hojjetan jechuun koosi kunoo gubbaa kanarratti liinkii ni qabu jechuudha. Weebsaayitiin kamiyyuu karaa Google kan deemamu kamiyyuu liinkii mataa isaa waan qabuu fi kunoo gubbaa kanarraa liinkii isaa fudhattu jechuudha. Liinkii isaa fudhachuudhaaf kunoo barreeffama gubbaa kanarraa al tokkootiif cuqaasuu qabdu jechuudha. Kanarraati liinkii isaa qofaa fuudhuudhaanidha kan isin boodarra offline teessan yookiin immoo intarneetii tokko malee ilaaluutii dandeessan jechuudha. Kunoo akka liinkii isaa irra cuqaastaniini kunoo copy all kan jettu jirti. Kunoo barreeffama gubbaa kanarraa al tokkootiif gadi qabdanii copy all jechuu qofaadha jechuudha. Kanaaf egaa salphaatti barreeffama isaa gubbaarraa fudhattaniitu kana godhachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Amma copy godhadheetiin jira liinkii weebsaayitii kana. Kanaaf as keessa seenee intarneetii tokko osoo hin fayyadamin salphaatti karaan ittiin ilaaluutii danda'u isinitti agarsiisuudhaaf deemaati jira jechuudha. Amma appilikeeshinii kana warri buufattanii liinkii koo jalaa fudhattanii buufattan yoo jiraatanii kunoo akka kanatti isiniif bana jechuudha. Jalqaba gaafa isiniif banu akka kanatti jechuudha kan inni isiniif banu saniin booda erginni bifa kanaatiin isiniif bane kunoo mallattoon pilaasii yookiin immoo mallattoo eda'uu ni jirti jechuudha. Iddoo kanarratti saniin booda mallattoo eda'uu kanarraa al tokkootiif ergi cuqaastanii kunoo iddoo kanarratti liinkii isiniin jedha jechuudha. Liinkii isiniin jedha iddoo kanarratti isin liinkii isaa fuutaniitu sekeendii lamaaf erga gadi qabdanii kunoo bifa kanaatiin peestii ni jettu jechuudha yookiin immoo liinkii weebsaayitii barbaadanii sana addanarratti fiddaniitu ni galchitu jechuudha. Saniin booda iddoo taayitil jedhu kanatti immoo maqaa barbaadan kennuufii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf OTS jedhee barreesseetiin jira jechuudha. Amma wanti gochuutii qabu kun kan inni ta'uu danda'u yoo intarneetii qabaatan jechuudha. Kana jechuun kosi jalqaba gaafa kana fayyadamuutii barbaadan jechuudha. Intarneetii tokko malee gaafa fayyadamuutii barbaadanii jalqaba intarneetiidhaan keessa galtu saniin booda intarneetii tokko lammata isin hin barbaachisu jechuudha. Egaan amma kana kan hin gochaati jiru intarneetiidhaadha. Boodarra garuu intarneetii tokko maleeti jechuudha. Kan inni wanta barbaade ilaaluutii barbaadu saayitiin barbaadetti jechuudha. Egaan kunoo akka liinkii isaa iddoo kanarra galcheeni kunoo goda kanarra yookiin immoo dhuma kanarra akka dhuftaniini download kan jettu jirti jechuudha. Download kan jettu kan innaan cuqaasu wanti inni naaf fidu check link naan jedha. Saniin booda kunoo akkuma iddoo kanarratti agartanii sekeendii muraasa gidduuttitu wanta sana download naaf godheeti fixa jechuudha daawwattoota. Kunoo iddoo kanarraa gaa parsantii isaa ilaaluutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Amma yoon keessa seenee weebsaayitiin suni offlineidha intarneetii tokko nan barbaachisu
Umaa waa tokko intarneetii tokko malee as keessa seenee kan barbaadetti waan an barbaade ilaaluutii nan danda'a jechuudha. Egaan kuni hanga 5% dhibba guututti qofaa hedduu saniin booda wanta barbaadan irraatii ilaaltu jechuudha. Amma fakkeenyaaf keessa seeneen isinitti agarsiisa sirriitti jechuudha. Akkuma agartan egaa amma iddoo kanarratti wanta barbaade ilaalaatiin jira, kan barbaadillee itti fayyadamaatiin jira jechuudha daawwattootiyya. Kunoo egaa gubbaa kanarratti dhufee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Intarneetii tokko banee hin jiru jechuudha, cufaadha jechuudha. Daataan kiyya iddoo kanarratti ilaaluutii ni dandeessu. Uma waa tokko daataan kun banameetii hin jiru garuu akka kanatti jechuudha saayitiin barbaadetti jechuudha yoo barbaade ji'arraallee deebi'ee jechuudha wanta kana deebi'ee daawwachuuti ilaaluu nan danda'a jechuudha. Egaan kanneen weebsaayitii garaagaraa barumsa garaagaraa baratan illee ni jirtu waan ta'eef wanti kun baay'ee wanta tokko waan isin fayyadudha jechuudha daawwattootiyya. Sababni isaa immoo weebsaayitii garaagaraa irraa wantoota garaagaraa yennaa dubbisuutii barbaadanii saayitiin isin ga'uu dhiisuu ni malata. Akkasumas illee immoo daataan keessan keessa isin tursiisuu dhiisuu waan maluufi kun furmaata isiniif ta'a jechuudha daawwattootiyya. Amma intarneetii tokko malee jechuudha bifa kanaatiin saayitii barbaadanitti bilbiluma keessan irra galtanii jechuudha appilikeeshinichaatti fayyadamtanii haala kanaatiin jechuudha daawwattootiyya. Kunoo itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya. Kunoo gaa informationii barbaadanii googilii keessaa intarneetii osoo hin qabaatiin akka kanatti itti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya. Wanti kun wanta baay'ee na fayyadadha waan ta'eefan isin fayyada jedhee waan yaadeefan isinii qabadheetii dhufe jechuudha. Akka isin fayyade akka isin gargaarallee abdiin nan qaba jechuudha daawwattootiyya. Please video kana soo like hin godhin hin bayinaan isiniin jedha daawwattootiyya. Waan video kana daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha saayitii muraasa booda immoo barnoota kan biraan hanga deebinee wal agarruutti nagaannaaf tura isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Ciao.